akka booltan nagaa jirtanii warri jarman fayyumaami hunda dura rabbii nagaa waliin deebise galanni haa ga'u yaadannoo hedduu walirraa qabna I think waggaa yeroo jalqabaaf as kan dhufe 2014 na fakkaata gaafas hedduun keessanii ni dhagama gaafas dura dhufu hedduun keessan yeroo san qurxummii raaftanii as geessanii dargaggeeyyii turtanii akkana walni dhiphattanii dhiisi dachi bal'attuu rabshaa ajaa'ibaa walaa turtan aaraa garuu gurguddattanii mana jaarrattanii naamusa ajaa'ibaatiin wal obsitanii sagantaa kana fakkaatu qopheessuu keessanii hedduu na boonsitan warri jarman yeroo hedduu akkuma hin jirutti rakkoon biyya keenyaa dhufaaftee biyya namaa gaafa dhufnu ambaasadara biyya keenyaati ambaasadara uummata keenyaati wanni guddaan uummanni keenyas ta'e uummanni biyya kanaas irraa eegu biyya dhuftan kana keessatti barnootaan hojiidhaan bultiidhaan hawaasummaadhaan gama maraan if dandeessanii yoo jiraattan biitti isin qeebalte tunis bagan qeebaluu isaa kiyyatti hin gaabbuu yetti jechuu biitti tunis ummanni keessanis kabaadiyyatti hafe gaafa isin wayyooytanii isaa illee gargaartan gaafa tokkummaan keessan jabaate mul'atu isaan irraa dhalachuu keessaniif waan qaban guduunfaa hiikkatanii biyya kanatti isin erguu keessaniif hin gaabban jechuun ni gaabbanire hin gaabbuun hiikkansaa waan biraatti miti waan dalayneetti hin gaabbinu maal dalayne cunqursaa ni qoranne dhugaa qabnu ni baafanne tarsiimoo lafa kaayanne tarsiimoo san hojiitti hiine warra baankii qabu akkuma duura angoorraa gadi buufne akkasuma goonani keessa kitaaba kanaa hedduu isiniin himu isin dubbisaa gara fuuldura waliin mari'an kitaabni kun seenaa ani isin wajjin dalage immoo waan biraan qabu waan dalayne keessatti jarman keessatti waan dalayne minisootatti waan dalayne oromiyaatti waan dalayne biyya keessaa fi biyya baqatti waan dalayne tokkoffaa dhugaa waan qabnu dhugaa waan qabsoofne hin gaaffilu jechuudha dhugaa jennu nutuman nu cabsan jenne alaan alaa way waachaan teenye saba guddaa irraa dhalanne ummata guddaa irraa dhalanne keessatti bobbooyaa jiraachuun fala akka hin taane hubachuudhaan beekumsa qabnu muuxannoo biyyoota biraa qorannee yeroo gabaabaa keessa jijjiirama finne jechuudha har'a hoo waggoota jaan darbe kana keessatti waa isu keessa dabarre gariin kaawwina galman geenye gariin kan eegariin nutti dhufu amma bakka irra jirurraa maalitti deemaa jirraa boqonnaa itti aanu kajaa'u xiqqoo isin tuquun barbaada an dubbachuu eegagallaan baanatanii jiran rirrifatanii jiran akkam jechuun jiran waggaa lamaan dabre kana waggaa lamaan dabre eegalee dhaabee booda itti hasaasaatiin ture amma immoo itti iyyuun eegale itti iyyinee itti lallannee dhaga'uu baannaan iyyisuu illee dhufa jechuudha kana beekuu qaba namni mootummaa garagalchuuf deemanii mootummaa kuffisuu barbaadanii jiran lakki nun mootummaa kuffifni agarree jirra barfaashinaa ni nuti we have done it kuffisuu barbaadan arra gaafa muuxannoo qabnu dhiisi gaafa tiyoorii qofa qoranneeyyuu lafaan geenye agarsiifnee jirra nu har'a akeeka mootummaa kuffisuu jedhuun ni deemaa jirru mootummaan ufiyyuu kufaa jirti dhiibbaa keenya barbaaddu wanni jechaa jirru mootummaan darreen lafa dha'ee jirtu tun akka nurratti hin qubneef lallabu jirra akka nurratti hin qubne mootummaa maqaa oromoo baallattee maqaa oromoo nyaatti mootummaa maqaa
guutuu jirti waan kuffisuu ajaarraan qabnu jechuudha. Ammoo we are asking for conversation. Waggaa lamaaf walakkaa ergan dhaabee itti hasaasnee sossobnee biyya nagee buusa. Diinagdeen kufe maqaan keenya bade salphanne maqaa keessaniin jennee kadhannee dadhabne jechuudha. Amma akka uummanni dhaga'uu qabutti akka addunyaan dhaga'utti itti lallabaa jirra jechuudha. Yoo dhaga'an ifis biyyas baraaruu danda'an. Garuu immoo dhaga'uu baatanii gurra isaanii gurgoon toomse kanaan itti dhumne jennaan maqaa saba kanaa qabatanii ittiin kufuu xureessuu hin hayyamne. Biyya teenya ka abboonni keenya keessa rakkoo meeqa ta'an waan biyya sanii taane bineensu hin taane arra bineensu keessaa beekuun salphisuu hin hayyamnu jechuudha. We are asking for conversation. Lallabaa jirra, lallaba keenya dhaggeeffadha. Raftanii fireena qabdanii raftanii fireena qabdanii quufsanii quufa keessa dabartanii boqoysanii nurratti dhootanii xurii nuti dhabu hin hayyamnu. Quufa sana biraan dunnaa galanii. Oromoo dhagaa. Ummatni keenya rakkoo har'a keessa jiru kana zamana Minilik argeen beeku, zamana Haile Sillaasee argeen beeku, zamana Mallasaatii zamana Darbuus argeen beeku. Rakkoo kana hunda obseet bor naasirraa'een kaleessa dargaggummaa akka isaan godhe, kaleessa boona akka isaan godhe, arraa bor wayyaamsoo jedhu itti hammaataa deema. Kana caalaa hin obsinu jechuudha. Sirraanii sirraa'uu baannaan immoo bakka buunaa jechuudha dhugaatii qabu. ወራ አፋን እንደይነፍ አማርኛ ዳንጋባሱ በጁ ወርባል ቋንቋ ለማትችሉ ልጆች እዚሁ ላላችሁ እየተናገርኩ ያለው ምንድነው? አልሰሰትም አይቆጨኝም የሚለው የኛን ታሪክ አብረን የሰራነውን ታሪክ የነበረውን ጨቋኝና አፋኝ ስራን ለመለወጥ በሀገር ቤት ከቄሮ ጋር በውጭ ሀገር ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር የሰራነውን ታሪክ የነበረውን በደል እያየን ከማልቀስ ባለፈ አጥንተን ተመራምረን ተዘጋጅተን እቅድ አውጥተን በአነስተኛ መስዋዕትነት ታንክና ባንክ ይዘው ሲጎርሩ የነበሩትን ቦታ ሲያዙ ናው አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት መገልበጥ ፈልገው ነው መንግስት ለመጣል ፈልገው ነው ብለው እየተንቦቆቦቁ ነው። አላማችን መንግስት መገልበጥ አይደለም። እኛ መንግስት ገልብጠን አሳይተን ሰልችቶናል። ኦኬ አላማችን ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ስንወተውታቸው በጆሮቸው ስንመክራቸው ስለምንናቸው ስንማጸናቸው ፍራቻ ስለመሰላቸው ጆሮአቸውን ደፍነው ሀገርን ይዘው እየሄዱ ነው። እኛ እየወደቀ ያለ መንግስት ሀገርና ህዝብን ነው እንዳወድቅ ከወደቀ በራሱ ጊዜ ይደቅ ሀገርን አፍርሶ በህዝባችን ስም እየነገደ የህዝባችን ስም ይዞ መቃብር እንዲገባ ላለመፍቀድ ነው እየተንቀሳቀስን ያለው ማለት ነው። ይህ ስለሆነ ለሀገራችን ህዝቦች ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያ በታሪኳ ታይቶ የማይታወቅ አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። የኢኮኖሚው ችግር፣ በየቦታው ያለው ጦርነት፣ የመንግስት መልመስመስ ሀገሪቷን ወደ ከፍተኛ አደጋ እያደረሰ ስላለ እያልኩ ያለውን እያለን ያለነው we need to wake up። ህዝባችንና ሀገራችን ወደማይመለሱበት ከፍተኛ አደጋ ከመግባታቸው በፊት ድምጻችንን ከፍ አድርገን እየለመንናቸው እየተማጸንን ያለን ከፈጠራችኋት ብልጽግና የምትባል ደሴት የኢትዮጵያን ህዝብና የኢትዮጵያን ሀገር የማይመስል ደሴት ውጡና የኢትዮጵያን ህዝብ ኑሮ ተመልከቱት። ህዝቡ ወጥቶ አርሶ መግባት አልቻለም። ልጁን ትምህርት ላይ መላክ አልቻለም። ቤቱ ህፃናቱን መመገብ አልቻለም። ይህ ሁኔታ የሀገርን ቀጣይነት ለከፍተኛ አደጋ ያደረሰ ስለሆነ
ሁሉም ተረባርቦ ወደ መመለስ ያስፈልጋል። ለዚህ ትልቁ ድርሻ የመንግስት ሆኖ ሳለ መንግስት ግን አምራን ላይ ያሉት ሰዎች ግን ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው ጥጋባቸው በአፍንጫቸው ሊወጣ ጫፍ ላይ የደረሰ ስለሆነ ያ ጥጋባቸው ወደ ማንመለስ በኪሳራ ሀገራችንን ከማስገባቱ በፊት ተረባርበን ህዝባችንና ሀገራችንን ማዳን አለብን የሚል መልዕክት ነው ያለው። በስፋት የምንወያይበት ጉዳይ ይሆናል። ወደ ጀርመን ሀገር ራስ ወንዳስ ገኘን ጋበቱ ባሲ ወልገኙ አላና ቆፈጡሬ ኦሮሞን ተቆጣጤ ቀብሳው ነንዴ ኦሮሞ ወለንደጌስ ሆገን ኦሮሞ ማሊንዳው አላናላ we were facing collapse of self-esteem, collective self-esteem. Maal jaan turun bara sampai Oromo miliyon shantam tahe watak wad undan do munadikka to ko deman Oromo logga shantam kapsa mampin sanji jirre lo wani berada bang jarro Oromo miliyon shantam ma umam bus wani jauh dan guna arro nanda kan jauh jiru we change this river arro fakki doang ko kabatte kaum mana kayaknya madal tapi aku sangkam kanamu sangkam maka kayaknya angko kabatte maka kayaknya nyata juga itu malu ne jama jawara orang biar muncul dando orang hayu itu bang beda itu bang wan jualan waroja tu kona pula tu ko finne amor ra finne udara kayaknya isani all muncul danda kufat insani, salbin insani, darrin insani, lastin insani, ummata keenya maqaa nyaate hamilee nu buusaa jira jechuudha. Hamilee ummata keenya akkuma kaleessa Oromoon qabsoo hin danda'u jansan qabsoo agarsiifne qabsoo akka danda'u qabatamaa agarsiifnetti har'allee yoo sirraan baannan bakka isaanii kan bulchuu danda'u keenya agarsiifna jechuudha. Walii galna. Yaitu ke sabate hintu fatam nu ummata guddaadha nu ummata kabaja qabu nu ummata tokkummaa qabu nu ummata beekumsa qabu ummata naamusa qabu naamusaa guddanne dalagee guddanne kanaaf namu bakka jirtan kan nu gaafachuu qabdan wanti obboota jahan kana biyya keenya irratti ta'e maqaa keenyaan raawwatame badii salphina laafina Rabbi ja warri kaleessa bari mo'ata illee gara itti geessan qaban namni akkami sabban haala isaa irraa hiikee hatee Dubaay ittiin galatan kanaaf dubbii bubbuliisinee mari'achuu deemnaa jechuudha ji'oota lamaan sadeen afaan kana keessatti bubbuliisinee waliin mari'an lakkii wanni isin jettan kun sirrii miti biyya akka gaarii bulchuu jirra yoo jedhan gadi haa bayanii isin duratti waliin haasa'uudhaaf ragaadhaan qophii Wanni ani sinihin Oromo nam beka bar I know my people isin keessa akkalma tosoon hammaare akka ajaa'iba biyya bulchina osoo mana akkuma qorsoo tosoon isin keessa hammaare nam kanaaf qophaa'aa amma dhimma lallabne hubadhaa waa malee kaaneen dubbannu qorannet qo'annet bilcheessinet tarsiima baafnet ummata keenya tokkoosinet jijjiirama barbaachisaa ni kenna jechuudha. Kanaaf ummata Jarman hedduu galatoomaa hedduu dhaboonsitanii warri alatti seenuu dadhabdanii alatti hattan hedduu dhiifama isin gaafannaa yoo carraa argame meebii gara boodallee isin dubbisuu dandeenya. Galbi kun irra ilaalina gareen asii kun beekta garee ajaa'ibaati gareen Jarmani kun. Abdoon sun yoo deemu suuta yoo hojjetu garuu saffisaadha. Gareen isaa kun immoo kaasi waraabu kunis hawallisu kunis isa jamsi no torban tokkoon kan ijoollee kanaaf torban tokkotti yeroo ayyaana kana keessatti galma kana fuudhanii akka waan sargii anaaf hin illi ta'etti galma sargii akkuma sargii ilaalla
but I'm proud of the team. We have a team. Team akkana magaalota 63 keessa qabna. Dalagatti gad deebine malee addan facaane. Waa'ee tokkummaa Oromoo kan yaaddaniif. Tokkummaan Oromoo barra. Oromoon barchirichaaroon hin gurguratu. Oromoon uummata jumlaati. Warri gandaaf gandarree deddeemtu dura jirma jirti. Nuti garuu waan saba keenya boonsa, waan biyya keenyaaf sabaaf sablammoota biyya saniitiif ta'u tokkummaa Oromoo cimsinee tokkummaa uummattoota biyya saniitis cimsinee gara fuulduraatti haga maqaa keenya, haga lakkoofsa keenya, haga gadaa, uummata gadaan guddaa, gadaan gabbina. Ummata Oromootirraa waan Oromoorraa eegamu, waan sabaaf sablammiin biyya keenyaatti uummanni addunyaa Oromoorraa eegatu qabatamaan agarsiisuudhaaf deenya deeggarsa nu gootaniif waamina nu isin goonee dhuftaniif hedduu galatoomaa. Mee yeroo tokko tiim Jarmanii fi Kanaadaa fi baay'een isin jaalladha. Gara fuulduraatti jabaannaa walitti deebinee galma kanarra wayyaa irratti bal'inaan mari'annaa nagaan naa bulaa.